450 ሺህ ብር ካልሰጠሽኝ የራቁትሽን ቪዲዮ ለቃለሁ እያለ የሚያንገራግረው ልጅ እስኪ ሰምተነው እንምጣ እሺ አንዴ ሰማኝ እስኪ ቪዲዮ ከእግፈጣ እሺ እኔ ማለት እኔ አሁን በምሳሌ ስንታው ይገኛል ስንታው በእናትህ ቆይ አንዴ እሺ አንዴ ስልኬ ነው አጥቼ እስከ ነገ ጠዋት እስከ 2 ሰዓት ጠብቄሽ የሆነው እንዲሆን ስልኬ ላጠፋው ስለሆነ የሚጠቅምና እርግጠኛና ሪል የሆነ ነገር ብቻ ተናገሪ የሆነ ነገር ብቻ እሺ ስንት ብር ልትሰጥ ነው አሁን ቆይ እሺ አሁን ስንት ብር ልትሰጥ ነው ፈልገው በእናትህ 450 ሺህ ብር ነው ያለኝ አልሽኛ 500 ይቀር 450 ሺህ ብር አለች ኤጋ ኦብሎታኮ keessattu warreen mana ijaazaa jirtan keessattu warreen ala hojjetan of eeggannoo guddaa godha adaraa keessan dhugaa dubbachuuf waan tokko waan isinitti himuu qabu of eeggannoo godha ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube Yasqalicheeratti argamtan bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'eetu jecha irra deebi'ee ammallee isinitti himaa warreen alabaatan baay'inaan namni Dubai kana keessatti mana ijaazaa ba'u akkasumas yeroo baay'ee ijoolleen wal jiratti ilaalaniiti kan ba'an garuu immoo ba'anii rakkinatti sammuu ofii dhabuu nama baqa dhugaa dubbachuuf of eeggannoo godha birrii xiqqoodhaan dhugaa dubbachuuf mana madaami kophaa kee hojjechuu si wayya birrii baay'ee nan argadha jettee waan hin taane irra buuta sababan beekamne ilaala micayyootana amma maal godhanii ani ishiin illee itti ergitu ofifillee wanta ishiin dubbattu kuni dhugaa yaa ta'u hin beekamu akka jettutti ka viidiyoo ani shaawarii galee viidiyoon ani bilbila yookiin immoo kaameraa dhoksanii shintibeetii keessa godhanii achi waraabamee jetti inni immoo kan jedhu ofiidhaaf qaamashii natti ergitee jedha wanti kuni ana waan akkanatti fakkaatutti illee akka hiriyoonni isheetirree jedhanitti viidiyoon kun ka waraabame mana ijaazatitti dhoksaadhaan waraabanii qarshii 500 fidii jedhe ilaala har'a dhugaa dubbachuuf namni keenya bineensa walitti namicha kana qabanii ajjeesoo yookiin immoo bisma boolden basdee dhugaa dubbachuuf akka inni hin jiraanneef isa godhu miciyoo miskiinitun atergitusi yaa aterguu baatusi maal goch baddi malee saree ija hin dhiqanii jedhama maaksi oromoo egaa dhugaa dubbachuuf viidiyoo kana gadi baasa malee 500 dhiisitoo birrii 10 itti kaasee ittiin erguun birrii 10 ishiin garuu warra viidiyoo san gadi viidiyoo waraabamtisan dhagna kiyya gadi na baasa jettee 450 siifan kaffala siifan erga ilaala taa'e birrii 450 ergi viidiyoo sanan gadi baasa gaafuma inni viidiyoo san gadi baase dhugaa dubbachuuf warreen Dubai jiran namicha san qabanii akka duuneef akka jiraanne isa taasisu miciyyoon tuni miskiina eechaaf iddee 400 fi ishiin yoo dhibee isheen hojjette bisma dhugaa dubbachuuf hedduu akkanatti dhaga'ame miciyyoon tun liibi irratti hin boochi ani ijoolleen aanshiin boochu namarar aan namtichi qarshii namaa taa'ee nyaatu akkanatti nama biraatis immoo ijoollee biraatis akkana godhe akkanatti irraa nyaata namicha leebaa akkana kana indoo akkan duune fi akkan jiraanne isa godhuudha dhugaa dubbachuuf attu argitanii falfala namicha falfala rabbiin abaarama dhugaa dubbachuuf suuruma isaatu yoon ergu surrumanne jedhe jilii fakkaata fi bineensa fakkaata achi taa'eeti mana ijaazaa sin taa'e qaaman kaafiyani achi wanti isa indoom ana kana poolisiidhaan qabsiisanii akkan duuneef akkan jiraanne isa taasisuudha namticha kana miciyyoota qaama ishee waraabee qarshii 500 gaafata dhugaa dubbachuuf keessa kiyyan nagumatti dhugaa dubbachuuf keessa kan dhaga'u ani birri 500 dhiisa ta'u kiristoosi birrii farankaa xiqqoo doonaan jedhe farankaa xiqqoo san kaasittiin kennu namicha jilii kanatti
Kanaafuu wanti ishii sodaachisee wanti ishii boochisee tokkollee hin jiru. Dubartiidha khalaas. Watti ergitas ishiin yoo ittiin ergine jette garuu immoo na waraabee shaaworii dhoksan namoota akkanaa kana ilaala. Duras miciyyoota akka miciyyoo musliimota irratti waan akkanaa kun Dubaayitti irratti raawwatame. Birrii gaafatan, birrii ishii nyaatan. Miciyyoon sun ammaa irratti akka sammuu taatee namoonni tumte asii iccitii ishii san baastee himattee furmaata laatanii fi har'a miciyyoon sun suuqii banattee eenyu jettee jiraatti. Namoota akkanaa kana dhugaa dubbachuuf maaliif miskiina iyyuu kun wanjalanii qabsiisanii biyya galchuu. Namoonni Dubaay keessa jirtan namoota akkanaa kana qabsiisanii maaliif tarkaanfii irratti fudhan. Taa'ee odoon hojjetin nyaata. Ilaala dhugaa dubbachuuf. Qarshii 500 irra kaastee eecha fidee qarshii 500 isaa kenna. Indee garmaaliku baay'ee tokko nama garrama. Lafan itti gurguradhe seemuu qotiyoon irraa bite seemuu akkamitti narraa bitte seemuu akkamitti mee waan sanaa hin galleen dhugaa dubbachuuf namni akkanaa kun nama saree akkanaa kana inda'um ilaalaniyyuu in dhokate malee dhugaa dubbachuuf Dubaay kana keessatti ijoolleen as keessa jirtuyyuu isan baastu nafsee isaa isa baasudhaayyuu inda'um namitti saree akkana ta'an qabanii tuma isa akkan duunee fi akkan jiraanne isa godhu dhugaa dubbachuuf namichi akkana kumaltu afaan iyyuu qana'u ofiifiyyuu yeroo qarshii miskiina nyaatu kana ofiifiyyuu nyaatu kana waan iyyuu maal jedhaf nama sammuu dhiisee lukaa yaadaa jira namaa beektanii dhugaa dubbachuuf qarshii 500 jedheetuma sagalee qabuuf kana namarraa qabu tokko nama garramu nama ajaa'ibu dhugaa dubbachuuf ijoolleen keenyas hin dhagaanii dhiira saree kana ilaalladhaa dhugaa dubbachuuf nama tokkollee hin jedhee nama hunda dhiirota hunda odoon taane nama akkanaa saree kanarraa fagaachuu waanuma feeyyu qammasanii ilaalan silaas maal godhu dhugaa dubbachuufi kanaafuyyuu ijoolleen keenya of eeggannoo godhaa mana ijaazaa gaafa baatanii mana laalladhaa nama laalladhaa namni gaarii hin jira akkuma namni badaan akkanaa kun jiru namni gaariin illee hin jira kanaafuyyuu yeroo mana kireeffattanii galtan mana ilaalladhaa nama ilaalladhaa namni hin jira namni miskiinni hin jira isaanitti xagaa jira nama akkanaa kana nama nyaattu akka bineensatti guyyaas nyaachuudhaaf ka'u kana irraa fagaadha akkamittan irraa nyaadha akkamittan ishii nyaadha jedhee waan kana irratti raawwachuu shintibeetii kaameraa shintibeetii dhoksee qabshii waraaba mii maal godhaa kun moo haraam dhugaa dubbachuuf waan hin jedhu na wallaalchise namoonni ijoolleen keenya dhugaa dubbachuuf qalbii isinitti fakkaachuu danda'a garuu immoo of eeggannoo barbaachisaadha keessattuu ijoolleen ijaazaa jirtan ijaazaa baatan xinqaaqee sirriitti xinqaaqee godhaa of hin dagatinaa waa baay'eetu nama mul'achuu danda'a namni fira fakkaatee ijoollee meeqa qoricha walitti godhee lubbuu wal baasaa jira kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf piliis of eeggannoo godhaa yookiin immoo ba'uun isinitti haafu yookiin immoo of eeggannoo godhaa ofirraa baatanii akka obboleewwanitti walitti dhiyaatanii akkas eenyuun jedhina hirii umateettu si nyaata hirii umateetti si gurgurachuudha ka'a annaa kana obboloota koo of eeggannoo cimaa godhaa viidiyoo kanarraa waa barattu jedhee tayyaadha